mana madaamaatti duute jechuun guyyaa roobii. Maallaqni hirkaa fuudhamuun guyyaa roobii. Ajandaan hudduu haadha keetti talixu wanta qorroffee mataa loffeennan jazbaa tortora deemasi waan hin taane nana asosiisni haadha roo jazbaa haadha keetiidha. Kan akka keetiiti kan shamarran fixaa jiru. Sinii galee endauman maaf liiviirraa baddeeqna. Maaf liiviirraa baddeeqnaan jennaan inniyyuu takka dabarsee deemaadhaafani. Ani sodaa miti hin sodaatte ol deebisne. Aree ana deebistanii dhageessanii wanti sin beekuu qabdan kana. Okay, mucattiin kun duutee jedhe mana madaamaatti duute. Mana madaamaa duute miti? Okay, akkamitti dhageesse? Madaaman natti bilbiltee? Sammuu bani na dhaggeeffadhu qafoo as ilaali. Maal achi ilaalta miti qodaalleen dhiqini dhaabbadhu si fayyada boru. Ilaali. Mana madaamaatti duute. Madaamatu natti dawwalte. Mucattiin istoorii keessatti of rarraastee jirti jettee barreeffamaa fi silkii wayii footoo kaastee naa ergite jedhe. Qabadhu asitti sitti himaa jiraati. Asitti qabadhu. Tole barreeffamaa fi silkii tsaafamee jiruu fi barreeffama nagaatti uummata koo jedhu qaalittiin footoo kaasuu dandeessee mucattii fannifamtee jirtu footoo kaasuu maa dadhabde. Argitanii? Argitanii? Niitoorkiin kee ni kukkutaa. Hin kukkutaa niitoorkiin koo joon. Hin kukkutaa. Hin dhagaamu. Hin dhagaama moo hin dhagaamu? Tokko tokko dhugaa. Tokko tokko dhugaa yoo hin dhagaama ta'e. Hin dhagaamu sagaleen koo. Ajaa'iba bar. Jarana sagaleen hin dhagaamu? God, maal ta'e ree? Isti lakkoofsi tokko tokko barreessaa sagaleen kun dhaga'ama. Sagaleen koo hin dhaga'ama. Maqaa Gooftaa Yesuus jette ijoollee. Maal taatani jaran? Sagaleen kun dhaga'amu? Wayi wallahi komentiin natti mun. Imaan sagaleen kun dhaga'ama? Urjii sagaleen kun dhaga'ama? Sagaleen koo hin dhaga'ama. Wayi ati follow barbaadde mee akka afaan banaa. Shaarmotaa hudduu turii deemasi tortortu. Kanaafin iyyuu asirra dhufuu dhiisee ka'ee ergasii ijoollee nama naan dhufe. እስቲ እንደውም ብላክ ላይቭ በአማርኛ ታወሪያለሽ እሺ? አዱፍቱ አማራት ደበርትና ይሁዬ ዛሬ የአማራ እርዳታ እንፈልጋለን። በእናትሽ በአማርኛ ታወሪያለሽ? አወራለሁ፣ ችግር የለብኝም ውዴ። ያው ላይ ፋኖች አማራዎች የእናንተ እርዳታ እንፈልጋለን እባካችሁ ነው። ኢፈን በሬዱኮ ሰገሌንኬ አለቴኝ ወራ አለጅረኒ ወረዳዎች አጃኒት አዳን ጭጭታ ለኮስቶ ኮቶኮ ባሬሳ ይዩቱሞ ወንዱቱ ለኮስቶ ኮቶኮ ባሬሳ ተናፍ ሰገሌ ኔትወርክ ነክፈካታ ጆሌን አስጨለ ጅርተኒ ሞ ታፕታፕ ኮፒ ሊንኪ ጎዳ ማለቀስን ይጋፈቻ እንጀሮ ነው ከናፍ ዮደንዴስ ኔትወርክ ኬስሬስ ዮንደንደኝሞ ረኮንቃ
Ammoo Dubbadhuutoo warri keessa jiran sitti himna. Sanaan booda hin baana. okay. Naxibii kanaaf qabadda. Mucattiin kun guyyaa roobii biyya galuu kaati. Guyyaa roobii paaspoortiin si nama harkatti argame. Guyyaa roobii mana madaamaatti duute jedhame. Guyyaa roobii maallaqni ishee fuudhame. Kana jechuun waan irratti hojjetamee lafaa kaayyoodhaan sirriitti irratti dalagame jechuudha. Isinii galee sagaleen tokkotu immoo jirti ammas. Isiilee isinii bana. Amma kan na dhibe mucattiin kun erga mana madaamaatti duute jaarsolii kana hunda guutuu maaltu cannaqe? Kana sammuu keessa gaachuu qabdan. Isinii gala jaarsoliin kun hundi wanti inni dhufanii asirratti qixaa biran kun maaliif? Kana sammuu keessa kaadha. Inni itti aanu tole madaamiin kun mucattiin kun duutee jette. Akkamis uffannistee stoorii keessatti duutee jettee waraqata isin barreeffatte fi silki quxurii isin barreeffatte footoo kaastee nu ergitee jedhan. Madaamiin dandeessee yeroo sana footoo kaastee ergite waraqata. Akkamitti mucattii fannootti jirtu ragaadhaaf footoo kaachuu dadhabdeedha. Kuni gaaffii guddaa keessa kaadha. Isinii galee? Tole. Gurbaan Naasir jedhamu ani haati manaa koo hadha biyya galtee naa dawwalti ittiin eegaa ture jedhe. Jaalalleen koo yookiin kaadhimaan koo. Malee du'an seenee uma sekoondii 9 irra kaanii aantee mucattii quba qabdaa qabbanneen hin duute du'a saree godhanii itti himan isatti illee. Kuni galee? Tole. Okay. Haa jennu. Ammas maallaqa eenyutu harkaa fuudhe jennaan jalqabana harkaa fuudhe jedhee ittaansee jaartii koo jedhee ittaansee immoo dileevarii jedhe. Garuu jaartii isaati harkaa fuute. Sagalee lafaa qabna. Sagalee akka nabaabbaranii isii fakkeessanii irratti dubbatan guutuu addunyaatti kolfisiisaa jira. Sagalee lubbu kootu fuudhii, kootu maallaqa harkaa fuudhii, reeffa kootiin gashitaa, dharabannaa taachuu. Tole. Reeffa kootiin gashita yoo isiniin jettee maallaqa ishee harkaa fuutee dhaqiduu jechuu ni qabdaa? Biliituuni itti iyyitee poolisatti yaamtu? Okay. Ifi asitti qabadda. Warri seera beektan, warri sammuu keessan sin dalagu, warri barumsaan baratanii biyya baatan nama 300 kana keessa piroofeesaratu jira, doktoratu jira, barsiisaatu jira. Akkasuma immoo warra kosiituu xaragu biyyaa bahetu jira. Tasa. Waa'ee tuuraabbii malee sammuun dhaga'uu hin danda'u waa bira. Isinii galee? Amma warri sammuu sin dhaga'u na caccafadha. Poolisni tokko yeroo namni du'u murtii godhata. Poolisni tokko yeroo namni du'u pilaastikiitti maree bakka sanatti akka namni hin seenne godhee harkatti gwaantii uffatee ijatti manasxarrii uffatee girgiddaarraa kaasee akkamitti mana kanatti bantee ol seente jedhee ol seena jalqaba. Isinii galee? Lafa kanarra kan jiru maaloodha. Eenyu amma gasi buusa miti ani numa beeku. Kiyya miyootu godhadhu please. Sagaleen sirriitti haa waraabamaa jiru. Sagaleen kun uummata Oromoo warra as hin jirreef akka dhagaan barbaadna waan ta'eef miyootu godhadhu nun jeeqin. Innaan poolisiin tokko pilaastikii hidhee akka namni tokko mana sana keessa seenne ol seensa isaarraa jammara. Barrii irraa jammara. Ashaaraa kana barrii irraa jammaree barrii akkamitti ol seente banattee caammaan ol seente moo miila qullaa ol seente. Isinii galee? Erga ol seente takka of dadarbatteetti harkaa waa of murmurteetti fuula of ciccirteetti sibiila kan akka maqasii kan akka millaaccii kan akka shiittoo kan akka gurraatti uffatanu kan akka callee waan akkasii barbaada jalqabatu isheen tuqin. Isinii galee? Erga kana barbaade booda maal godha? Waan isheen bira jiru jechuudha. Waan isheen harkaan lafa qabde. Tokkoffaa kan isheen harkaan qabdee jirtu iskiriiptoo fi waraqataa jedhan. Iskiriiptoo waraqanni sun poolisa bira jira. Waan asin eeggadhe hin beektani gaa. Hin beektan. Iskiriiptoo jedhamu poolisni fuune waraqaa jedhamu poolisa bira hin jiru. Ishii imimmaan siin irratti buuste sun kan imimmaan haa ta'u, boolii haa ta'u, fincaan haa ta'u, bishaan haa ta'u, maramee
Maaf poolisatti dhowwattan? Haa ta'u ishee. Poolisni yeroo ol seenu footoo kaasee viidiyoo kaasee ishee haa fuunni. Ashaaraan godhin. Namni kutaa mana sana keessa jiru hidhamee filaa hanga seera biyyattiitti hanga qorannoon gabba'ee dhumutti namni mana sana keessa jiru hidhamuu qaba. Kuni gala sammuu banaadha. Sammuu istirasii biyya alaatiin ta'e kana xiqqoo saaqi godhaa dhaggeeffadha. Hojiin poolisii kana ture. Hadda garuu silkiin si nama akka jira. Silkiin yoom kennama silaa? Nam takka yeroo mana hidhaa seenu qabattoo irraa hiikanii mattaawaqaa isaa waa hunda irraa fuudhanii gaafa inni hidhaa isaa fixatee feestaaliin ashaganii itti kennan. Kana jechuun mucattiin kun hanga yawwanaa erga qorannoo ishee hin dhumne moobaayila irraa waan argatan waan qabaniif moobaayilli tasuma imbaasii dhiisee abbaan imbaasii yoo dhufe ittiin kennamu. Isinii galee? Isinii galee moo isinii galee? Akkasi. Kanaafuu wanta kana poolisiin akka keessa hin jirre bakka mannaa kimiiti ofiin duutee bakka nazirii rabbii suma rabbii kana ofiin duute jedhamee barreeffamee gubboo garaa garaatiin deemamee wanti seerri biyyattii beektu tokko hin jiru jechuudha. Inni kaan immoo imbaasiin biyya Dubaay keessa jirtu osoo imbaasii qulqulluu taate viidiyoo asirra deemtu. Viidiyoo ijoolleen sun asirratti intalli falmattuun dhuftee Baabaa Nuurettiin intaloon akka jette mucattiin ofiin ajjeestu jette. Eebbaan lakkii akkasii miti jedhee morminaan ganni Aburashiidhaaf siifan falmattuu nuu yaama jedhan. Falmattuun intalli qaxaleen sun kan adda sobamtee nu ajjeesuudhaaf duubatti deebite waan dooktararraa dhageesse dhuftee lakki mucattiin ofiin ajjeefne ofiin hin goone garuu kan isheen jette intalli gammadduudha yoo reeffa barbaadde waraqaa poolisaatii fi waraqaa imbaasii fudhaa kottaa nuun jette yeroo isheen jecha kana jettu gurbaan jawwisaan jawween afaan jawweesuun jechuudha kan hanni godhee ijoollee shamarran biyya rabaatti nyaataa jiru biyya biraarraa badii balleessee Dubaayitti seene sun mucattii kana darbe jechuudha. Maalni hojiisaa waraqaa forjidii hojjechuu siistama waa meeqa yeroo wanti takka misxirri takka si jalaa ba'ee misxira 10tu duuba kee dhufa. 10 jechuudha waan itti hojjettu waan itti gootu. Kanaafuu misxirri keessan Dubaayin keessaa yoo barana sin irratti hin hojjetamne yoomiyyuu sin irratti hojjetamuu hin danda'u jechuudha. Isinii galee kan nama gaddisiisu biyya Arabaa guutuu keessaa kan nun dubbisin hin jiru. Profeesarri kamiyyuu, wallaalaan kamiyyuu, barsiisaan kamiyyuu namni kamuu nu dubbiseera. Maalirratti sin gargaaru? Garuu Dubaayin keessaa nama tokko dhabne jechuudha. Wanta kana nama wajjin mormuu dhabne. Miknaatum harki jaraa guutuun qoshaasha. Akkamitti ofiifuu namni mana sa'aatuun xaragatiin manni kee qoshaashadha namaan jechuu danda'a. Abadan. Dura kan ofii dhiqatanii udduu kee dhiqadhuutii udduu koo laali jette jaartii. Isinii galee hadda ammoo mucaan kun asirra gattaa'ee duuti keessan birrii 100 caalu jedhe 100 innaa isin 100 namatti haalalaa jirtu jechuudha. Hadda hojii keen dhageenye sisseen waan ati qabbannee Finfinnee keessatti goote si dhaga'een jira. Qabbannee maatii jalaa kaleessa baddee akkasii Finfinnee seentee si wajjin haasaa jirtu dhaga'ee jira. Hadda haatiif abbaan imimmaan dhiisanii dhiiga ba'u intalli keenya gudii nutti hojjatte akka reef hin banamne waa takka. Doomaa nu gootee zeeroo nu gootee isiitti of kennanne gumaa intala keenya haqa intala keenyaa nuuf barbaada jedhanii haatiif abbaan lafarra gangalatanii boo'u jechuudha abbootii gadaa wajjiniin. Isinii galee waan intalli keenya nutti hojjatte abdii nutti hojjanne isiin jedhaa jiran. Si galee obbo haadha manaa kee sagalee ati haadha manaa kee waraabsistee fakkeessite sun siif hin taane gonkumaa. Lubbuu kottu maallaqa narraa fuudhi kottu maallaqa narraa fuudhi ofin ajjeesa reeffa kottiin biyya gashita. Ishii yoo siin akkana siin jette ati tole jettee maallaqa irraa fuutee dhaqee of ajjeesi jettaani
Wanjal no, wanjala guddaadha. Ooshtuma isheen of hin ajjeeste iyyuu sababni si akkasiin of ajjeestu. Kan godhee kan dhowwuu dide kan poolisa yaamuu dide. Sini galee. Kanaafuu dhiifa manaaf godhaa malee shamarran keenya dhiirti isin jaallattu asirra hin jirtu. Dhiira gabbaa isinii dubbatu hin argine. Isin immoo jala shulattan. Ofii keessanii jala shulattan. Ofii keessanii maallaqa keessanitti kennitan. Waan hedduu tokko nama gaddisiisu. Mee dhiiruma tokko bahee ijoollee biyya Awurooppaa jirtu gurbaa Oromoo jedhamu akkasuma gurbaa Itoophiyaa sana jiru guutuu kan hanga yoowwanaatti isin duuka deemaa jiru. Sanaan achitti sinii galee namni sinii hojjetee jiru jechuudha. Hadda wanti jarri nu dadhabsiisuuf yaalanu hanga addaatti na eegaa jedhaa turan. Hanga addaatti nu eegi bakka wanti hundiyyuu hin dhufa ragaan hundu. Hadda immoo ganaa guyyaa shanitti qaxarame. Garanaan guyyaa shan jedhu garanaan hanga kamisaa jedhu. Maal jechuudha kun? Ilma intala hiyyeessaati haatisi hiyyeettiidha abbaan hiyyeettiidha obboleettiin hiyyeettiidha birrii argannaan hin cufamti akkuma birrii 100 jette sana 100 afaan keessan cufattu jette kanaafuu qabbannee 100 afaan si cufteere 100 qabbannee afaan cufte jechuudha. Qabbannee maalirraa qabdi obboleettiidha isiin haadhaaf abbaadha malee. Siigala waan nuti qabbanneerraa lafa kaannee jirru tola qabbannee maallaqa kennituufis sana gootus hingoyyoomin. Siigalee hingoyyoomin. Achitti na jalaa baate Dubaayitti narkaa baate malee qabbanneen kee ganda qorichaa keessatti narkaa hin baane. Siigalee ganda qorichaa keessatti tasa narkaa hin baane jechuudha. Zicci gootee waan hunda himteetti. Na dhiisaa nan sodaadha jireenya barbaada. Siigalee sin fixa sin ajjeetanaa jedhe jette. Innaa hanga kanaati ilmaan hiyyeessaatti ati taphatte maal godharee fageenyatti hammaatu. Shamarran keenya kuni mee waa si na gaafadhu. Qoy mana keessa teessanii nama riippoortii gochuu hin dandeessanii? Haaloo wanjalla akkasii hojjetamee jira. Miidiyaa irratti rakkoo akkasii jira. Waraqata foorjiidhaan akkas hojjetanii jiru. Kunoo ragaan jiru jechuun hin dandeessanii. Anu as taa'ee iddoo meeqatti dawwalee? Maa inni faayidaan keessan? Faayidaan keessan maallaqa keessan dhiira nyaachistanii tumamuu malee maanni ajjeefamuu malee maanni gudeedamuu malee maanni dhukkubsattee illee yaala gaariin argattu maali faayidaan kee? Maali faayidaan kee? Mee natti miti. Gara deebiisni hima. Guyyattii kana dagatina. Guyyaa roobii qabbanneen biyya galuuf kan isheen kaate guyyaa roobii. Paaspoortii fuudhame guyyaa roobii. Wanti hundi guyyaa takkatti hojjetame jechuudha. Kottu tikkeettii biyyaa sii gunnaa jedhanii tikkeettii du'aa kutaniif. Hasbiin Allahu wa ni'mal wakiil. Kan nama dhibu immoo intala musliima taatee jirtu aboo mucattiin musliima erga waggaa 3 musliima taatee jirti. Erga waggaa 3 musliima taatee jirti intalli kun. Seera musliimaatiin qabbaraallee hin jenne. Aboo bismillahi rabbiin qabrii keessan qabrii jahannam sina godhu. Qabriin keessan qabrii jahannamaa taatu. Ilaa seera musliimaatiin qabbara. Saaxiniin hin qabbarina. Intala kana muxaahara godhaa dhiqaa. Akkaataan islaamummaa akkas godhaallee hin jenne ariitiidhaan kaargoo akka nama seenyuu shaanxaa uffataa kaargoo namaa buusu kaargoo buustanii. Jireenyi keessan kaargoo haa taatu sinirraa. Fayyaan keessan sinirraa kaargoo haa taatu. Yaa Rabbeeti Dubaayii sana keessatti balaa buusi. Balaa nu buusi. Tarree kana keessa jiru nama kana keessa jiru balaatti nu buusi. Maal sin balleessite sinii hojjattee waggaa 3 xaartee laffaatee si nyaachiste malee mee maaluma sin balleessite? Mee maali badiin ishee? Feesbuuka bara 2023 takka ittiin fayyadamne bara 2020 takka ittiin fayyadamne du'a ishee itti fayyadamuuf jecha taap kophii linki godhaa ijoolleen asirra jirtan ijoolleen keenya kophii linki taap godhaa fi taap kophii linki suura imimmaanillee hin erginaa please suura imimmaanii kana gadi irratti hin erginaayi dhiisa immoji boosaan erginaa hin qaxxaa waan ta'eef taap kophii linki bichaa godhaa warri dandeessan kophii linki godhaa yaada warra qabdan ibsadhaa ammasitti ammasiin deebitutti
Ijoollee waan jennu dhabnee bara hin gubanne. Rabbiidhaa hin gubanne. Waan na gubatee fayyadamee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Wallahi ani maaltu na dhaga'amani beektaa? Akkuma shamarraniittuu nuti buusii buufannee miiciyyoo tana xabaqaa nagiyaa takka dhaabsisnee haqeessi abshirayya. Ilaala, Feesbuukiin kun Feesbuuka bara 2022 banameedha kan isheeti. Sinii galee? Mucattiin kun Feesbuuka kana fayyadamaa jirti. Kan isheen fayyadamtu Feesbuuka kana. Feesbuuka isheen bara 2020 takkaa itti fayyadamtu iimeelii harkaa fuudhanii akkuma isin biyya kana dhufteen hojii akka harreetti hojjechiisaa turan jechuudha. Akkasiin nama takka wajjin kontaaktiin goone. Feesbuuka kana dhaqxanii ilaaltu gaafa 4 footoo gadhiistee turte. Sinii galee? Namni gaafa 4 footoo asirratti gadhiise fireendonnis kan ammaa erga waggaa 3 asirra jiru. Maal gochii warra du'eef warra qabrii jiru warra isii dagate yaadachiisuu dhatteedha. Mallattoon gaaffii kiyya. Rabbi dhiiga keessan dhiiga saree haa godhu. Ilmaan keessan ilmaan wanti isin irraan ga'e kun isinumarraan haa godhu malee ilmaan keessan irraan hin ga'e. Sinuma xoosii isii fudhadhaa sin. Xoosii ilmaan keessanii fudhadhaa. Ilmaan saroota amma haasaa. Amma akka seentaniin Black Life kan jettu በአማርኛ አስተላልፉ። እቺ ልጅ በምን እንደሞተች ምን አይነት ግፍ እንደተፈጠረባት ሁሉም ነገር በትክክለኛ አማርኛ አውሪ። እኛ እዚህ ላይ የምንፈልገው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ፍትህ ለቀበነ አለሽ ብላክ ላይፍ ሲፉዬ ያለው ግን ለ5 ደቂቃ ብቻ የሆነ ጫጫታ ደቂቃ ከዛ ኦሮሚፋን አሰውርጂ اوكي سيفوتي يا جلتو من دور اندورسا والله لازم ربي جزاك يا سيفا قفلو اني وني من جوت نرا وان تكوان بردوس قبدا وان تكوني عمري تيغوتو غافي 6 جرا بيتا سيفو تكفى نو دي شمرن بيا عربا كيسه جرو مالف بيا باني ماتي اكمرا ددني مال غدوف مال تخوف بيا يعني غافي خنيا هاتو جلقبا isini gale inni biramo mati nuti radalane san si gale wallahi dirti alaga bade sibarte jalalan wan ati daleedi wan amata saditi miti wan bad sadisi ranyachu manna umri te gutu wan ati daleedi matin te ranyachu walittundu si gale maatiin teeyoo sirraanyaatti haqetti qabdi dhugaa dubbachuu fi biyyattis yoo arganne maatiin nuraa nyaata asii walii qabanna faaja'anii namni biraa ka akka keetitti ifiin jijjiira je'ee biyyaa bahee hokkaa kee gizee boorceetti baasee garaa nama nyaata. Boorceetti baasee sanuu gabbihee booda haqariyya nagaafatti haqeesiin narra jira jee gaafa lubbuu teetirratti tarkaanfii fudhatee salphinni sanii asiin nafne sii galee amma muciyyoo tana dhibbatti namni ajjeesee eega reefkii sii galee fi jiddullee dhaadannoo jijjirtuus jira haasoo gosa haasoo jiranis jira akkasuma namni guyyaa sanii akka Oromooti bakka kanarraa erganne sanilleen waan gaafa sodaatanii dubbachuu didanfaa waa wal jalaa babaasu jiranis qabanii kana jechuun dhibba micoona harka namaa duute kun ragaa qabatama lafa jiru ani wanni na dhibee siifuuti jalqabumaa uni dogongorre gaafa ijoollee sanirraa dhugaa eegganna jennee teenyee nu takka faa dogongora keenya maaliifi hattuun takka hattuun hin jettu maaliifi gaafa hattuu akka isaatiin hattuu jee hattichi sangabbee boora hattummaa isa kaanii sangabbaasa wal saaxilamoonni usta waliin jechuu takka jira siigalee yoo ati kanee miti anilleen kanaan himaa wal jaanii waliin doorsisanii kana hundaa mannaa takkatti ta'a dhokeessinee yoo wal bira kunnee ho'ii waan ja'amu jira hattuun saaxiltu yoo hattuu saaxilte hattummaa isa saniitti saaxilamu waan ta'eef namu maqaan badu mannaa mataan duwwayyaa sanii maqaan isaanii akka baduun fadhu jalqabumaa dhugaa muciyyoo sanii ijoolleen achi keessattu keessattuu ijoolleen mataa firiisii nu baaste jechuun keenya dogongora keenya inni lammaffaa dhuguma namni biyya san keessa jiru manguddoon qabu hin gaafedha wallahi namni magaalaa takka keessa jiru yoo dhabame sheekotiin
quraana beetu jira qeensi akka amantii isaaniitti amantuu jira qeensi fi sheekotiin biyya san keessa jiru dhuguma namni miidiyaa irraa dhugaa miciyyoo tanaa bakka itti dhalattee fi eenyu akkasiin taate kan beekne riba dhabu jiruuf kun dhugaan isii habaatudha dhuguma dhugaan ijoollee shamarranii miidiyaa kanarraa ayyitee haqa miciyyoo tanaa barbaadu jirtu qeensi fi sheeka Dubaay keessa jiru hin laallatu jechuudha kuni gaafidha moo dhugumatti qeensi fi sheekaatiitu Dubaay keessa jira ijoollee akkanumatti haqa shamarranii nyaattuu fi yoo mallee gaafatan nama ajjeestuu fi tarkaanfii lubbuu namarra fudhatu tana malee sheeyni biyya san keessa jiru moo Oromoon silaa sheeka jaanii fi qeensi jaan biyya san keessa argamtu sanii warra Dubaay jiru beeka ani nan galle dhuguma sanitti wanni hawaasni arra miciyyoo sanirratti waan nattis ta'e siifuttis ta'e shamarran keenya ka biyya Arabaa keessa jiru hundarratti waraabeessi diimaa nyaate burreef isni ta'a jettee Oromoon isni galee wanni arra isii sanirratti nuuraas ni ta'a duuba nuti boruus akkanuma miidiyaa kanarraa ayyinee usnaayin gaafiidha dhuguma yoo arra dhiini miciyyoo tanaatiif dhugaa miciyyoo tanaa gadi hin baane boru kabiraa ajjeesanii akkanuma shaffanuu ta'anii qabaddaa ta'a wallaahi boru ammaas kabiraa du'e akkanuma shaffanamuu ta'a hundumaafuu mee nuti shamarran wallaahi takkaffaa nuti dirqama maatii keenya torbaan irraa yoo akkam xiqqaate guyyaa takka dubbisuu dirqama fira godha waan biyyaa baaneef sayyaadadha wallaahi mee meeqa keessanii gaafa ayyaanni gaafa iddi geesse gizee ummanni Arabaa maatii isaaniitti wajjin wal dungatanii wal gaggeessanii nagiyaa wal eebbisanii wal gaggeessan san meeqa keessanii dhaga'amu akkasan hundoosuma haadha irraa dhalannee fi abbaa irraa dhalanne qabnu jireenya biyya namaa wanni maraqanneef ifillee jijjiirree maatii sanillee jijjiiraadha duubi eega biyyaa baane waggaa 3 maatiif hin dawwalle jechuun takkaffaa duuti duraa sani duuti miciyyoo tanaa gaafa maatii isii dagattee du'a takkaffaa duuti inni lammaffaa gaafa dhiira alaa amantee waan dalagattee akkaawuntii baankii isa godhattee duute lama maaliifi nama addaan bahuuf deemtu yookaan nama jibbite tokko liqee gaafa dho'etti Oromoon yoo maallaqa sana irraa liqeeffattee takka maallaqa san si hannee takka akka maallaqa ati irraa liqeeffatte san sin gaafanneef si dheessa namni san si galee nama addaan fagaachuu deemtu dirqama maallaqa takka liqeessii fi takka irraa liqeeffadhu jaa sababni isaas maallaqa sana jecha si dheessa waan ta'eef miciyyoon tun du'a 3 duute maatii isii waggaa 3 dubbisnee ummaan isii silaa isii duubaa duutees du'a takka du'a 2 du'a 3 wallaahi waanin isii hisaabee fixuun dhabee rabbi rahmataa godhuu fi miciyyoo amantii jijjiirattee dhuguma karaan dhugaa kaneettee akkatti amane amantiin taabbaatii fudhattee amantii tanarra duute amantaa isaan isiin duraan keessaa baate saniin awwaalan kun du'a biraati nama dhagiyama duuba dhuguma sheeyni biyya san keessa jiru nama yechisiisti dubbiin to wallahi laazim mee Dubaay san keessa sheeyni jiru mee wanni biraa haftu miciyyoo amantaa jijjiirate tan amantaa jalqabaa deebisanii awwaaluu tanaafu sheekootiin miidiyaa kanarraa shaadaa nama qabachiistu tuni dhuguma dhugaa miciyyoo tanaa maaliif callisti numan dhageeni way wanni miciyyoon tun taate shamarran bichaa maaliif yaachise dhiirti sun nuuf abbaan nuuf ilmoo nuuf jaarsa waa hunda akkuma nuti waa hunda isaaniif taanu isaanis waa hunda keenya wal maleen tollu nutiin kuni maaliif nutti usaniin kuni gaafidha wallaahi ani shamarran ta'ee dhalachuun kiyya wallaahi wabillaa micoota namoota na dhaga'ame sii galee ay أنيف والله ميلا خيسنا ما قال شيء دبي مجوتناتي لقى دبتشو في لقى مجيوتنا لقى هجالو هندي ساعاتي حفوفتي متين فكات مالي في أسوا كان العالمي أركني الرديبا خنا وني بدوكون سجراسي جوبا سلا الرديبا نكون أسوا قديم بهين أسوا وني كنون دين بيكمن دوتة جاني بس الزناني أولتني يعني تنا متن نفتو جرو تطق أم تبى كيزين العدو تملتك تدوا ما في ونهم ده كداوتي خيسن نمني فرقو خنا تركمته جزء لغة نسيه خن لغة والله لازم من ما نما راجت والله
سنيف ربي رحمتها قدو في وانا الدنيا رب آخرة ربي أخنو في حق إسي قرو ربي ناباسو نمو أمنتيك أبداني دواي قداف حق إسي ربي ناباسو يودن دامي أكا شمارانيتي والله لازم بوسي بفني نمو تكوتيكيتي راموراني نمو دوغاخ أمنو بيجاسانيتي إرغني سيران قرباسان قبسيسني سيران قرباسان نوفا قرطمو أنا كريت تكسنا كي ساجتي بوسي بفني qabeenya keenya invite nama tokko goone biyya san geessine Dubai seeraan gurbaan san seeruman nu qorotame innillee dhuguma seeraan qulqullaa'ee haa gabbahu ani akkas na keessa jetti wallahi laazim ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ አድርጉ እስኪ እዚህ ስር ያላችሁ የኛ ልጆች ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ አድርጉላት በመጀመሪያ ሰላም ለኢትዮጵያ እቅርታ ሰላም የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ እንዴት ናችሁ ባላችሁበት ቦታ የእግዚአብሔር ሰላምታ ይብዛላችሁ ሁላችንም ሰላም ብያለሁ እቺ እህታችን ምስሉ ላይ የምታያት ቀበኔ ረጋሳ ነው የምትባለው የምትኖረው ዱባይ ውስጥ ነው እቺ ልጅ ቤሩት ሰርታ ከቤሩት ወደ ዱባይ ስግደት ላይ የኖረች የሰራች የገባች እቺ ልጅ ኢጃዛ ቤት አላት ኢጃዛ ቤቷ አብዲ ነው የሚባል ልጅ የአባቱ ስም ባላቅም እንደማንኛው ሰው እንደኔ እንዳንቺ